هي داوتوتا أول ميديا بقنا جرى channel كوتي دفتن فيديو ون أنا قد نشوف كذا فني إسنك كباني في channel كوكنا سبسكرايب كوتشون دقتنا أكسمس فيديو ون أنا قد نشوف شير كوداتي ريوتا كيسني فكك كبان كوتشون نسويتشولا hordoftoota koo har'a immoo qorannoo haaraa tokko qabadheesnee abdaadheera. Odeeffannoon ani qabadhee dhiyaadhe kun mallattoo shamarreen jaallattu akkamiin beekuu dandeessu jedhudha jechuudha dhiyoota qofaa fi shamarreen dhimma jaalalaa irratti iftoominaan dhiyaachuuf aadaa fi safuun baay'een isaa danqa. Kanaaf jaalala ibsachuuf dhimma uumuu yookiin mallattoo agarsiisuu malee fuulduratti akka argame miira isaanii baasanii himatanii shamarran jechuudha. Kun immoo dhiira baay'ee dogongorsiisa. Yeroo tokko shamarroonni utuu hin beekin dargaggoonni waan jaallataman godhanii fudhatu. Shamarroonnis dargaggoonni jaallatanitti jaalala isaanii ibsachuuf baay'ee dhibamu. Egaa shamarreen tokko yoo dhiira tokko jaalalaaf feetu mallattoo akkamii calaqqisiifti? Ija annaan si ilaalte jechuudha. Dhiira yoo taate utuu isheen irra deddeebitee hattee si ilaaltu yoo argite dhimmichi jalqabaa jira. Nama hedduu keessa baasee wal waraanaa yoo ta'e dubbii jabeessi kun qofti garuu gaaraantee miti jechuudha. Ammas maqaa si waamti. Baay'ee nama dhiba afaan isheerraa maqaan kee deddeebi'ee dhufaa yoo ta'e garaan ishees si biraa jechuudha. Nama biraa waamuuf jettee maqaa kee fayyadamti yoo ta'e onnee ishee seenaa jirtaa jechuudha. Akkasumas inni sadaffaa si waliin ta'uuf sababa uumti. Sababa adda addaa fayyadamtee si waliin ta'uu yookiin turuu feeti yoo ta'e ammas dhimmichi jabaachaa jira. Inni afuraffaa immoo bakka ati ooltu oolchi. Bakka ati bashannanuuf yookiin hiriyoota kee waliin wal arguuf yeroo baay'ee feetu isheenis argamuun baay'ifti yoo ta'e si waliin bashannanuu kajeeluu isheeti. Yookaan jara ati achitti qunnamtu qorachuuf ta'uu ni mala. Inni biraa immoo hordoftoota koo jechuudha. Gaaffii sitti baay'ifti ati dhiira taatee shamarreen tokko yoo si jaallatte gaaffii sitti baay'ifti jechuudha. Waa'ee jireenya kee gadi fageenyaan baruu barbaaddi. Yoo ta'e tarii jaalala siif qabdurraa kan maddee waan ta'uu danda'uuf itti hin qoosin. Inni ja'affaan immoo nama irraa addatti si waliin odeessuu barbaaddi. Nama yookiin hiriyoottan keessan waliin yeroo teessanii odeessitan isheen waan ati odeessitu irratti addaan xiyyeeffattee yoo ta'e keessumaa immoo yeroo morkiin ka'u si cina gorte yoo ta'e dubbii jaalalaatii irratti baradhu. Inni afuraffaa baacoo kee jaallatti. Baacoo ati baacuu hundumti ishee kofalchiisa. Ija kee keessa ilaalaa si dhaggeeffatti. Baacoo keetti gammadde jechuudha yoo si jaallatte. Inni saddeettaffaan immoo qaamaan sitti mudhii yookaan ciqila yookiin barruu harka kee qabachuu feeti jechuudha. Si bukkee taa'uu filatti. Tapha keessa yeroo qofaltu sababa barbaaddee laphee keetti hirkatti. Rifeensa mataa ishee harkaan fattaalaa si ilaalte. Iji ishee hin laafaa sagaleen ishee jijjiiramaa deemaa jechuudha hordoftoota koo. Ammas daawwattoota koo inni sagalaffaa waan ati feeti waan ati jaallatte jechuudha. Waan ati jibbitu ni jibbiti. Inni kudhanaffaa immoo si waliin jiraachuu akka barbaaddu sitti himti. Yoo intala obsa fixachiiftee amma isheen afaanii baafattee sitti himtutti eeggattee ati dhugaa dhiiraa jaallatamuu qabudha. Hin ariifatiin carraa isheef kenni. Kana hundumaa goote yoo calliste ati dhiira miti. Hospitaala deemi sakattaami. Tole galatooma odeeffannoon koo irraa kanuma jechuudha.
Viidiyoo haaraadhaan amma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Galatoomaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik gochuu hin dagatinaa. Nagaatti.